Ejentii guutuudhaafis maal goona jala kanarraa bakka kanarra jechuudha. Bakka kanarra dhufnee ampoolicha tuquudha. Waan hundumaaf iyyuu ampooliin kun nu gargaara jechuudha. Erga akkasitti tuqneen booda maal godhaa bakka kanarraa my agency kan jedhu kan argattu. My agency kan jedhu kana ni tuqxu. My agency kan arga tuqxaniin booda bakka kanarraa maal sinii fida? Jalqaba irratti join agent jedhee agent ID kan jedhu kana sinii fida. Agent ID keessan immoo eessa argattu? Websaayitichaa irratti ni deebina. Gara websaayitichaatti erga deebitaniin booda bakka kanarraa yookaan immoo kun bakka kanarraa lakkoofsi ejentii keessanii barreeffameera. Ani bakka kanatti argisiisuu waan hin dandeenyeef lakkoofsi dijiitii 6 yookaan immoo lakkoofsi dijiitii 7 akkuma namni sun jalqabeetti lakkoofsa dijiitii 9 ta'uu danda'a. Bakka kanarratti barreeffamee jira. Maal gootu jechuudha isin lakkoofsa bakka kanarra jiru kana qabdanii yookaan immoo wayiin barreeffatanii lakkoofsa kana deemtanii maal gootu jechuudha. Bakka amma isinitti argisiise sanatti deemtanii ni guuttu jechuudha. Bakka kanarratti ni guuttu jechuudha. Lakkoofsa kana asirraa qabattanii yookaan immoo koppii gootanii deemtanii lakkoofsicha achirraa argattan sana eessatti barreessitu jechuudha. Kunoo bakka kanarratti erga barreessitaniin booda jala kanarraa please enter agent ID kan jedhu kana ni tuqxu. Sana booda confirm isiniin jedha. Confirm erga gootaniin booda maal isiniin jedha pilaatfoormichi. Karaa sirrii keessa ta'een nama sana guutuu keessan akkasa kanaan congratulation jedhee wanta akkasii kana isinii fida. Sana booda ejentii keessan achumaan ni argattu jechuudha. Ejentii keessan sana immoo kallattii isin ittiin argattan. Ejentii sana erga guuttaniin booda isa argachuudhaaf immoo bakka kanarra dhuftanii bakka sarchii kanarratti dhuftanii lakkoofsa ejentii guuttan sana nama guuttanii sana bakka sarchii kana tuqxanii asirratti ni barreessitu jechuudha. Sana booda maal godha jechuudha. Erga isa barreessitaniin booda sarchi gootu maqaan nama sanaas ni dhufa. Nama sanaan haay jettanii ani ejentii kee jalan jira miseejiidhaan ani ejentii kee jalatti galmaa'eera jettanii nama sana kallattiidhaan deemtanii quunnamtu jechuudha. Viidiyoon itti aanee jiru akkaataa kamiin kallattiidhaan ejentii taana kan jedhudha. Kallattiidhaan ejentii ta'uudhaaf immoo kan nu gargaaru viidiyoo isaa arganna. Jala kanarra viidiyoon jira. Viidiyoo kana fayyadamuudhaan kallattiidhaan ejentii ta'uu dandeenya jechuudha. Hostii osoo hin ta'in kallattiidhaan ejentii ta'uu dandeenya. Kanaaf amma viidiyoo kana ni fayyadamna.